Akkam? Nagummaa. Fayyaa keeti? Akkamitti? Nagaa. Waan jedheen manaa beetoo ageessee sinseen. Marifi mam fandu buat itu makin aja. Siapa aja? Nama apa? Ifa masih masa. Itu kau cuma Ifa macam kuala tu leh kai ke mesti mesra. Mana ni foto makan isi jika. Aku kau si buana setan jalan tak. Nanti. Nanti. Sampai sekarang aku cari tak. Mana sih? Kenapa ni? Tiga orang masih cuma. Nama je. Mana jadi? Muka aku hari sepat lagi sudah mesti mikir. Nabi kabar. Amma kas asli dingin marbo aku. Akas tak angin. Nama kita kilo sih akas ni. Masih kita kata semua. Kuni bar amal sih ramai. Kerana tahu kau. Kenapa file berban boleh sih lebih fikir. Fala yuk fala kita. Mana aku dan dia mayu. Kenapa obsadi kas arun kau. Kenapa wanju hendak. Cara kasih. Sudah nol kamu ber. Yuron muncul aku baca. Kenapa ni share kecil aku? Yuron kau ide dah. Amma malah morga cunin dan dia. Kenapa malah di dokter malah di ni share kecil? Margun. Adi. Kan gal sisul jeram. Kutasana. Bikin tu. Jadi ini presina tu kutasana. Nak lagi apa tu kamu? Mak osat. Kamu. Fulana masih nak mana masuk ni? Kutasin itu nak mana? Akas meeting. Ana tu pun ini juga ada jadi muftan muftan pun lega jadi mbak. Kembali tu. Kenapa kalau tak kita segera sikap dan muftan. Aslinya asal kau. Kenapa sih jualan rumah agak? Kenapa kita ada asal? Amma ke? Kau kemana tu? Yo ni bende. Mana kerja asal kau? Top kondisi. Kenapa sih asal? Malu dan kaya kerja asal. Hai. Mas sudah tiba di mobil. Atimu. Kamu apa namanya? Anak tu sih. Nyari cemur dek beli sah.
Lali, bosa ko rafa ilfi. Wini, wala na fa. Wala na fa. Absar kambahan. Sana kita. Kanambut, yeroo kun barbaachisu. Dhageessa, yeroo kun barbaachisu. Kanaaf kafana kee takka kafana kee ofirraa yaasi. Kafana kee yaasina anatti muleen fudhatta. Eessa dhabuufi? Eessa dhabuufi? Eessa dhabuufi? Mee baati bakka ati geessu ilaa. Gaarummaa waan natti himte tokko hin qabu. Kan ishiin natti himte hammina kee qofaadha. Bonkuma isa harkaan baay'ate tooftaan uummatiin anis galli lakkisaan jiru. Tooftaa uummachuu miti. Tooftaa uummachuu miti. Maal osoo yeroo buubaanne hedduu natti tola. Akkasuma dubartii tokko kun dirqamsiisanii otoo hin ta'in amalaadha. Qanii biraan bal'inaan siyaasofsiisa. Har'aaf nan sardaba. Maaloo kanaan booddee si waliin jiraachuun qophii hunda xumure. Kanaaf tole naa jedhite har'a ganna lakkise. No, kun si boyyomsuu miti. Si boyyomsuu miti. Har'aaf adaadaa kun sa'aatiin nuti waa'ee eeyyamsiise natti ooliti. Kanaaf yeroo biraaksi. Narraa bayi! Bayi! Nen ordofi sin jenne maaf na ordof? Hai, ani si hordofuu koo miti. Ilmaa keenya dhugaasan garbicha abbaan kee qaxaree mana sii kaa'e sana adda diiguusaaf baay'ee tokko nan gadda. Gonkumaan na goyyomsuudhaaf iyyaali. Maaliif odeeffannoo dabalataa barbaadde? Maali kunoo? Laaleeti kan odeeffannoo dabalataa. Lali?
obsa. Lali edaa jaallachuun hiikan qabachuudha. Anis baay'een akkan siin qabame nan beeka. Maal godha Lali? Keessi koo garuu baasisitti dubbachuu dadhabe. Lali jechatiin dura naan jechaa turtee ani immoo siin morkaa ture. Amma sammuun koo amansiiseen garaa jaalalaa amansiisuun dadhabe. Kanaaf Lali ani waan fedhe yoo haa ta'u si malee jiraachuu akka hin dandeenye murteesseen jira. Kanaaf jecha ati naan jettee ansi dideef dhiifama siin jecha bakkee guyyaa darbeetti wal agaretti akka dhuftu siin eega. Keessi koo hedduu si fedhaa jira. Lali maaloo yeroo ittiin qabe siin jaaladha, siin jaaladha. Sabbata mudhiitti dhannaan buufanatti taate. Waa maleeyyuu mammaa kanii abbootiin keenya. Daabboo afaan keenyaan dhagaa afaan nageesse. Kanaaf immoo gochuuf hin qaba. Salphaadha. Galma galmee qabnee galmee soomaana deemnee ilma abbaa hin qabnee imimmaan irraan tunnee. Galma galmee qabnee galmee sunna deemnee ilma abbaa hin qabnee imimmaan ittinnee ittinnee marararararra yaa galaana ganaalee hin gongootoo maafee gongootoo. Laki dubaan dalagaan jira kanaa. Maal dalagaa jirtu? Deemaa qulqulleessee ka'e. Maal nagoo miti moo? Haadha waan isaa keessi kun itti tolan jira. Waan nyaatu si hojjedhuure Waan inni nyaatu sun taane waan dhugdu si fidu isas miti. Wanti keessi koo fedhe bashannana. maarra koo qabaree qabeenyuu hundumtuu jira waa hundaus ni gochuu danda'u. Aqeetti mooranii seefaatti Isas miti. Ofiin nabee qabeenya nabee siin jedhemu moo waan nan ofii koo ittiin bashannanu dhabeetanii. Garuu wanti nan ittiin bashannanuu barbaaduu fi bakkee nan ittiin bashannanuu barbaadu as waan hin jirreef bakkee biraa deemnee akka waliin bashannanuu fedheetanii. Kanaaf bakkee biraa deemnee akka bashannanuu fedhe. haadha hojii garee jira waan ta'eef ana hojii gareen qaba. Ganaan deebi'e mana barnootaatti hin qaqqabu. Hojii garee moo anessi caala? Achi deemtee osoo du'aa kootti manatti dhuftee maal jettu? Ani har'a bakka baay'ee boqonnaa na barbaachiseera. Kanaaf obsaa. Waan nyaanne immoo tolee umaan nyaanne erga badee Obsaa. ciree umaa nyaanne waa nyaadhee hin deemee Osoo na nyaata jettee kensiisee na jedhee yaada. maal taate nama shituu nyaadhe umaan nyaanne erga badee hojii manna jechaa. Baay'ee keessi koo dhiphachaa jira waan ta'eef maaloo kottu deemnee bashannana.
bashannana galgala bashannana. Achi kami mee cabsa. Kanaan booda garam deemna maaloo anaan baay'een beela'een jira nan deebi'a. Nkoosin bakkeen deemu na faana deemu. Cal jedhii mana hordofi. Kana caala maal bashannanaa irra reenu rakkachaa irra malee. Maal rakkoo maalii argite? Deemi mi'aan beeluu na kuffisuuf. Garuu meetira lama caalaa si faana deemu. Maal kan beeluu jetta? Ani na araayaan kubachaa. Meetira lama caalaa deemu. Kootu keessee taa'u. Kan kisah fira qabamu. Cabsa, an kanaan booda isa si faana deemaa jiru. Maali nan du'a? Anuu kanaan ala si fuudheen deemu. Haa ta'u malee garuu maafiyaa kan iddoo kana nuuf iddee dhufte? Bakkeen kuni bakkee seenaa qabdudha. Bakkee abbootiin keenya seenaa keessatti dabarsaa turan. Dafika seenicha daddabi fixadhu waan fixattu an beela'aan jira cireenyaan maal ta'a? Usi seenaa kanas seenaa abbootii keenyas asumaan yaadachaa ciree keessa asumatti sii fideennu. Hin qoosimme boo maal fira wayii qabdaas keessaa yoo jiraatan immoo dhaqna cireenyaan. Obsa asuma turi bakkee kanarra caalu filannoo yoo argameef to'atiin turiin jettee yoo noonan turu.
cabsaanu. Sagalee tokko dhageessisa jiru. Akka hiriyaa kee rasaasa adda kee keessa baasa. Nagalak. Eenyudha? Nalakkisi. Cabsaa. Dhageessa. Joortuu mandaree akka kee kan akka sadii daandiirra kan dhalattee biyya kana keessa jiraachuu osoo hin taane tasuma uumamuun irra hin jiraatu. Ishee akka kee namaafis biyyaafis duniyaa kanarraatii boqochuu qabdi. Kanaaf siin rasaasa kanaas rasaasa kokoof jedhama. Hiriyaa ko cabsaa. Usii kanaaf ati iccitii bosona kana keessa jiru osoo hin beekin bosona kanatti godha. Hiriyaan keessi dursee boqote. Atis Ana kufatani. namaaf nuufis gufuu kanaafati har'a kaastee doonii Hapsa. Mata marine lagi.
hojjechaa lubbuu anatti geesse. Holola bira haasa'u. Mana koos maatii koos osoo harka dhiigaa fi mana gumaan taasisin mana gallakkisinaa har'aaf lubbuun keenya. Gara bindeema cabsa si dhiise. Boolla beetesi. Holola biraan barbaachisa. Bayi. Asatti osoo hin jirin. Daf. Magaalaa kana gadhiistee ba'uu qabdu. Dusii taana gaaddisa kunarraa jirti. Hojii keenya. Sagara kutate bishaan raafuu gabbisa akka baala saafoo nutti ganna nyaatu akka jaalalaafoo Buketi walbaatu akka baala saafoo nuti ganna nyaatu akka jaalalaafoo buketi walbaatu nikee geeran uree narraalee fokkisuuree geerarii manna gorsuumi koyyuu garaani nobsuuyi yaa baabbitti daadhii kooyi yaa harmee koo haadha kooyi. Sena kana damtami na arguf tatafatai barota le gamadi kapane kwade dadi jede tambari sokemi fira ko maridos kei farachita gamai inni kani namatai inni kani rejetami Fera muchaketi inni kani nergatai inni kani nifatami bari arme koi forma jawetu yai bara wakna mafiyemi ormi mafna matiyai ya arme koya metei ya desu dikatete ya mulmi kesi farsumi irrafta mona gesai Din carreza, ya ayo din carreza. Maal gaddi ta'ee teesse? Maal gaddi? Ani ko siif jedhee kan hin as taa'e hojii kodhiisee mana kodhiisee akkati gaddiitu miti akkati boosu miti akkati aartu miti
akkasitti dhagaamneef jedhe. Maalni gaddi natti maal akka qabeenya warri kee dukaan simititi namni qayyuu mush. Maalni rakkina kee natti himu? Maal rakkanne yaada? Ati na dhiistu kophaa ta'uun barbaade. harmada jami sidale na barejai kanarme kabun korami kanarme da benjorai yamuda boran kotumi minandi ofakatai yamuda bongera tumi mikita bafakatai amangesi yotolemi amaya pisompoti amanyata sombati amanyata sombati idunku sayamu atiko bishanyate idunta esiadu esana durambate kai Alohum Undadan suku ya barakat Ya Senasa akkuma ammas tinggitan. Kunin guddateere ka'iti dhaqiti bikitiin gocha
Mana lagi mesti ikut. Mesti mau nanti saya dikasih saya itu. Tole. Kau tu nana kita. Manke tulfate ka anafen Eenyu ture kan amma bilbile? Ada kutu miskoli boleh. Maaftii bisteen bilbiltuu ture? Wayya. Account balance is getting low. You should recharge your account soon. Bare garbicha abbaan koo bitee mana naa ka'e ana sagaagaluu jetteeti bilbila illee kaatuun si tulfaate ana cabsa harkaa ba'uun hillima hin qabamne ta'uusaan dagati ani immoo boolla ati seente seenee tanan si baasuun kono. Eenyu bilbile? Ada dawwale kottu. Maal nagaa miti moo? Maal taate? Eenyu kan bilbile? Ada ko bilbile waan ta'eef deemuu qabna. Maal naguma miti? Sagara kokan wayano sedemo yero hunda yada yonya dinga badu garako gamadu wayana jarra kokana yero tayadu guba sagara kokan wayano sedemo yero hunda yada yonya dinga badu garako gamadu Laki Humaayuun taane callisee manta. Humaayuun taane lakki anoo yaaduma mataa kootiidha kan yaadaa jiru. Laki maal ammoo baate miti anoo isaaf miti
yaaduma mataa kiyyaan cal'isee man ofitti yaada waan isaa ani beekaa. Warra ettani? Haadhaaf abbaa qabdaa? Namni kamiyyuu haadhaaf abbaaraa dhalata. Haa ta'u malee anis ganda qotee bulaa raffisoo qaamnoo jedhamu keessatti dhaladheen ture. Anumaa baratee kutaa ja'a ga'uutii abbaan kiyya nadheen biraa fuudhee qabeenya qabu hundumaa gurgure. Harmeen koos warra ollaatiif osoo oraastuu, osoo qoraan cabsituu, osoo daaktuu fi waan nyaadhu harkatti qaqqabatteetu dhuftu jabaattee kutaa 8 nagaatti. Anis kutaa 8 qabxii fooyaa fideen gara mana barnootaa sadarkaa lammaffaa magaalaa Jaajjii jedhamutti barachuuf hin ture. Harmeen koos yeroo waan akkasii haasofsiisu si waliin galeen magaalaa keessatti hojjedhee tanan si barsiisanaan jettee turte. Garuu maal godha? Tole jenneetu kanaan jiru harmeen koo dhukkubsatte. Guyyaa 5ffaa ishee ciiste. Saniin booda dugda kootti baay'ee tanan kan namni tokko na bukkee hin jirre. Gara buufata fayyaa naannoo raffisoo qaamnoo geesse. Saniin booda harmeen koo hir'ina nyaataa fi akkasumas busaan mataatti ba'uudhaan jireenyi isheen duniyaa kanaaf qabdu daqiiqaa muraasa ta'uuf natti himate. Homaa gochuu hin dandeenye. Galee tanan harmee koo iddoo ciisaatiin ga'ee horiinis galuu geessee laftis dukkanooftee anis harmee koo bukkee dungoo qabsiifadheen ta'a. Saniin booda ulaa sa'aatii 9 ta'u harmeen maqaa koo waamuudhaan bishaan naaf kenneef. Harmeen koo naaf eete gammadeen utaaleen gara golaatti darbee hubboo buqqiseen yeroon bishaan fidu harmeen koo lammata kaatee dubbachuu. Hello, Sen. Buddha sagala tu.
badii amma kana sirratti dalagee bilbila koo kaasuu keeti. Ani hiriyaa dhugaa si malee kan qabne beekta. Kanaaf dhiifama si gaafachuudhaaf si barbaadeera. Kanaaf maaloo yaadan si mariisisu waan an qabuuf bakkee oolmaa keenyaatti sin barbaada. Kanaaf galatoon waan an gaddu. Ishee olee bulus argachuu hin qabu. Galatoon. Lakin aku. Maal bulu kan mana sana? Mana bulu kan? Baay'ee ho amiti. Nu amali. Baay'ee malee. Jirtaas. Bittaa tokko malee ta'a. Osoo akka isheetii qullaa buusee daandii irra deemu kan kolfaan ta'an ture. Miseen dursa dhiifama guddaa si gaafadha. Kan hin barreen ture. Akkan siin jedhetti ati hundumaa naaf taateetta. Garuu maal godha? Rakkoon na bira. Hoggaa ati ol seenii naan jettu dhugaa natti hin fakkaanne. Haala kamiin akkan qophaa'ee deemes ofan beekan ture. Garuu ergan seenee karooran baafadhee dhaqe sana raawwachuu ka'e. Afaan damma guute, garaa abidda guute, nama deessite. Hoggaa sanatti ani hin bara. Onnee koo gubatte qabbanaa'uu deemte sana. Uftee irra marsite akka kanniisa. Sonaa jirtu irra marsite. Dhugaa fakkeessite. Yeroo sanaaf urgeessite. Onnee koo aariin gubatte sana. Maal godha? Yeroo sanatti ani qaama koo hunda boojitee jirti. Hunda kanaan as jirti yeroo sanatti waan garuu ani isheef booji'amee yeroo sanatti na boojitee jirti. Waa tokko gochuu hin dandeenye. Obsa. Ani ko akka ati fatina gushee fafatee si gushee ture. Garuu talaan fattee hin tufte. Kanaaf waa ishee amma natti hin kaasin aboo sinarraa. Ati maal na goote? Abbee kiyya manatti na waliin gashee guddisnee kafanatti uffisnee bakki hiriyaansa dhaabatu dhaabbachiisnee kana ana osoo na waliin nyaatee dhuguutii naqale. Kan saallee hin rakkisu. Homaa miti. Riqicha guddaatu fuuldura isaa jira. Isa akka inni ce'een baane dhibbatti nadhaman. Isheen illee barumsa ishees xumurte. Qabeenyi jira. Waa hunduu jira. Isheen kaampaasii deemuudhaaf qophoofteettis. Kan hin jedhu lalini harka koo harkaa baatee kaampaasii deemte. Way ana nan godhaaf hin ture. Na harkaa baatee deemuu qabdu malee. Keenyame. Kan na gaddisiisu anaan osoo inni deemee jiraateeti. Kanaan booda garuu waan an gaddu qabu. Ishee immoo oolee bulus argachuun koo hin qabu. Wanti guddaan baga inni kaampaasii kana hin deemu. Osoo deemu umurii koo guutuu osoon gubadhuuti hafan ture. Garuu laliin na harkaa baate eessa kunoo mucaamaa hiyyeessaa filattee turte. Jireenya gaarii waliin jiraachaa turanii jiru. Ani garuu jaalala isheetiin gubadhe. Maalumaaf nan deema. Haa ta'u yeroo biraa wal argine bal'ina naasuuf nashi. Hin badiin immoo.
Hello? Maali nagaa miti moo? Achuman jira. Tole. Kana gidduutti maaltu uumame? Amma nagaa na biraa baate? Maalumaafuu waan gaariifis ta'uu danda'a. Maal? Ise? Maal taates? Isin banne. Hin banne maal? Hin banne? Laliifa. Lali? Laliifa. Na barbaachofte moo? Isa isheen shaanxaa ishee fudhattee deemuuf jiran hin arge. Kanaafuu nuni teenyu gara Naqamteetti banna. Isaan eessa deemaa jiru? Kaampaasii. Kaampaasii? Eenyu waliin? Obsa. Obsa? Kanaafuu hin teenyu hin banna. Hin banneetti. Maal godhe beektaa? Eessattuu nu harkaatiin baane? Ijuma keetiin agarte? Ijuma kootiin hin arge. Konkolaataa yaabbachuu deemaa jiru? Maal wanti eessa? Kana. Qolmee kanan jiru? Yoomii kaasaniitu isaan? Hanga nyanaan deemechaa? Isayyuu keessa garuu obsaan mana keenyatti galee ji'a 3 guuteera. Kanaafuu kaampaasii tokko nu qaqqabee Addis Ababaa 6 kiiloo jette. Kanaafan daandii irraatti dhabeenyaan. Maalo yeroon gumme itti gaafatamummaa mataa keenya kaanee fudhanna. Gonkumaa isaan yuunivarsiitii haa ta'u magaalaa kana keessatti konkolaataa akkasaan yaabbatan taa'ina laali. Maal ta'eef moofte? Anasti beekumsi eeguko uffata konkolaataa galeetiin yoo seeqe konkolaataa qabee dafii maaloo? Hello Nelly. Maal konkolaataa keessa galeen si eegaan jiraan bara? Hamma kana hunda konkolaataan guuttateera ba'uuf jira. Tole buufata konkolaataa keessan jira. Si gadi garagalee jiru keessa. Tole maaloo dafi konkolaataan ariifataadha. Tole dafi maaloo. Shofeera daraake jalalle kootiya kutee biyyaan bahin kanaan biyya ormaatti maaltu na yaadata
qorrasa jaalallee komaadoo bakkaatti jirre na sosodaachisa kootuutii deebi balleessuu